Hubachiisa gamtaa Afrikaatiin kenname ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromootirraa kenname hagayya 8 bara 2022 Finfinnee. Duudhaan bu'uura adda bilisummaa Oromoo dhimmootni walitti bu'iinsaatii fi siyaasaa kamuu yeroo mara karaa nagaan akka furaman hordofamu. Haaluma kanaan adda bilisummaan Oromoo tattaaffii gamtaan Afrikaatii fi dhimmamtoonni biroon walitti bu'iinsa Itoophiyaa dabalatee gaafa Afrikaa keessaa uumamaa jiru furuu fi taasisaa jiran ni tumsamu. Gamtaan Afrikaa ibsa hagayya 4 bara 2022 baaseen ibsi sunis ammoo guyyaan isaa dogoggorsaa adoolessa 29 bara 2022 jedhas ture. Tilmaamaa fi yaada dogoggorsaa kan dhugaa maqsuu fi sadarkaa jaarmiyaa ardii Afrikaattiin eeggamne raawwateeti jira. Qaamni walabaa tokko jaarmiyaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaa fi akka dhaabbatuu fi xiinxala waliigalaa qaamolee walitti bu'iinsa kana uumanii fi hirmaattota walitti bu'iinsaa ta'an irratti hundaa'ee yaada kenna jedheetiin eegama. Gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaati jira. Uummattoonni eenyummaa garaagaraa qaban hedduun walumaa gala Oromiyaa keessatti fi addatti ammoo lixa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo waliin karaa nagaa qabeessaan jiraachaati jiru. Yeroo dheeraa duraa irraa eegalee simannaan nagaa michoomnii fi eegumsi gareelee Oromoo hin taanee fi taasifam qaama aadaa uummata Oromoo isa beekamaadha. Dhalattoonni garee Amaaraa waggoota 30 darbanii fi naannoo Oromiyaa keessa irra caalaanis bakkoota gamtaan Afrikaatiin eeraman keessa jiraachaati jiru. Yeroo kana keessatti badiin isaan irra gaheessi ta'ee komiin isaan kaasan hin jiru. Sababni isaas rakkoon homaatu waan isaan irra hin gahiniif jira. Lolli waraanaa jalqaba bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolanii fi gaggeeffamaa tureeti jira. Kanaanis ammoo uummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irratti miidhaan qaqqabuu isaatii fi gabaasni dhiyaate tokkollee hin jiru. Paartiin biyya bulchaa jiru addi bilisummaan Oromoo ibsa isaa har'aa keessatti bilxiginnaa jedhee yaame wayita walitti bu'iinsi uumamu furmaata siyaasaa kennuurraa baqachuu fi akkasumas gaaffii siyaasaa falmitoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduu fi jecha walitti bu'iinsa sana walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuuf yaalaati jira. Gamtaan Afrikaa ejjennoo fi yaada dogoggorsaa paartii biyya aangoo bulchuu Itoophiyaa harkaa qabu kana tumsee wayita arginutti gadda guddatu nutti dhagahama. Kunis ammoo jaarmiyaan ardii Afrikaa bakka bu'e kun loogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatii fi shakkii olaanaa uuma. Haleellaa Gambeellatti ta'e hordofee namoonni 100 ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an naannoo Oromiyaa Itoophiyaa keessatti ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa wayita ibsu arguun nama qaanessa. Nuyi ajjeecha namoota nagaa ni balaaleffanna. Waliin jireenya nagaa fi kabajamuu mirga lammiilee nagaa ni jajjabeessina. Akkasumas Oromoota meeshaa maleeyyii dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatii fi milishoota hidhatanii daangaa ce'anii dhufaniin ajjeefaman kan gareeleen mirgoota namoomaatii fi falman irra deddeebiidhaan gabaasaa turan gamtaan Afrikaas gabaasutu isarra ture jenna. Finciltoonni hidhatanii kaampii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessaniin booda ajjechaan magaalaa Gambeellaa keessatti gaggeeffame finciltoota deeggartuu sababa jedhuun jiraattota ilmaan Oromoo nagaa Gambeellaa irratti kan xiyyeeffate ture. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'anii mana manarra deemanii Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwataniiti jiru. Gochi ammeenyaa kunis ammoo ragaa viidiyoon mirkanaa'ee jira. Akka fakkeenyaattis dargaggeessi Oromoo harki isaa duubatti hidhame miseensota poolisii naannoo Gambeellaatiin irra deddeebiidhaan itti dhukaafame ajjeefame. Kanaaf ragaa fi mirkaneessaa gahaadha. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne kun shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasise ta'uu isaatti gadda guddatu nutti dhagahame. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelchee gocha loogummaa isaa kanarraa akka ofii sirreessu jajjabeessinee dhaamna. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo impaayeritti durumaanuu walxaxaa ta'ee ittuu caalatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaamna. Injifannoon uummata bal'aa fi adda bilisummaa Oromoo Finfinnee hagayya